Addunyaa nu gargaara jennee garbummaa jalatti hidhamaaf namoo isa qabnuun lolla. Eeboos mancaa keenyaas qawwee isa qabnus dhagaadhaanis diina keenya loluun dirqii balan qabu garbummaa jalatti hafuura. Haalli kun wanti hundinuu yeroo tokko guutamee namaan argamu alagaan ka'i loli ka'i bilisoomi taankii sii kennina qawwee sii kennina jedhee nama kaas yoomiyyuu hin jiru. Yoo dantaa isaatiif ta'e, yoo si ergachuuf ta'e, yoo naaf du'iif ta'e malee. Maaltu irratti jaarmaya kan Oromoo irraa irratti jaarmaya tokkummaadha malee meeshaa hin dhabne kan diinaaf baatee jiru Itoophiyaan nu jennu keessattis 880 Oromoodha. Nuti har'a abdiin qabsaa'ota Oromoo taankii BM adagaan ittiin dhaadatu osoo hin taane uummata Oromoo bal'aadha. Har'aas taankiin keenya rajmaatiin keenya uummata Oromoo bal'aadha. Uummanni Oromoo ijaaramee gurmaa'ee dhaaba tokko jalatti qindaa'ee jennaan taankii BM sana hundumaayyuu ni caala. Tokkummaan hin jiru taanaan hin ijaaramne taanaan taankiis BM's misaa'ilis yoo qabaate gatii hin qabu. Kuni mootummaan dargii fakkeenya guddaa nuu ta'uu danda'a. Gara meeshaatiin Afrikaa bahaa keessatti hiriyaa hin qabu. Garuu waan deeggarsa uummataa hin qabneef keessi isaa nyaatamee waan bututameef taankii isaa osootti iyyuu dhukaasin hallayyaa eeggatee kaan abiddatti naqee diigamee barbadaa'e jechuudha. Kanaafuu abdii keenya taankii BM irra kaa'u nurra hin jiru. Abdiin keenya uummata bal'aa Oromooti wal abdanna murannoo qabaannaan garaa guutuudhaan kaanaan bilisummaan kadhaatti akka hin argamne hubannee gurmuu tokkoon kaanaan bilisummaan Oromoo harka alagaa hin jiru harka uummata Oromooti jira. Hedduun keenya nagaa barbaada. Waa'ee nagaa dubbanna. Nagani dhuguma gaarii kan ilmi namaa hundi barbaadu. Nagaa garbummaa garuu hin barbaanne. Warri teenya akkasumatti hawwinu girrigirrii dhumaan mirqaana horii gadi horiinee bilisummaan waan dhuftanitti fakkaatu sooba. Bilisummaan fagoo wareegama hedduu nu gaafate. Wareegama lubbuu kan qabeenya, kan qaama keenya, kan dantaa keenya hunda wareeguu nu gaafate. Oromoon kanaaf qophii ta'uutu irra jira. Kana waan ta'eef karaan qabsoo ammaas dheeraadha. Jabaachuu qabna. Bakka dhaqnutti ilmaan Oromoo tokko haa taanu. Kallacha keenya adda bilisummaa Oromoo haa jabeessannuu isa duukaa haa hiriirru bilisummaa Oromiyaas kan fiduu danda'u bilisummaanis kan nu gahuu danda'u yoo dhaaba kana jabeessine duwwaadha. Kanaafuu ilmaan Oromoo marti kana hubatee gurmuudhaan bilisummaa Oromootiif haa warraaqnu.